Hello everyone, this is episode calling with Qadaaddii Show, and today within our Qadaaddii Show program we will see about East African Community Organization that Ethiopia will join soon, so please stay tuned with us and subscribe to Qadaaddii Media for the bal'inasa. Tolagan kabanyamtoota ordoftoota Qadaaddii Meediyaam deebi'eetiin jira an eebboon keessanim Qadaaddii Show kutaa kan biraadhaan walitti dachaanii jirram. Qadaaddii Show keenya har'aas dhimma East African Community yookiis ammoo hawaasa baha Afrikaa yeroo dhiyootti biyyi keenya Itiyoophiyaan miseensa itti taati jedhamee eegamaa jirum maal irratti hojjetam akkuma kanallee waa isaa immoo maal beenna kan jedhu isin biraan geenyam haga xumura qophii keenyaatti nuuf anaturaa kan isiniin jedhu an eebboodham.